ቤተክርስቲያን ገና አላለቀም የእናንተ ረብረብ ያስፈልጋል ብዬ ቪዲዮ ሰርቼ ሁሉም ሰው በኔ ላይ ዛቻ እያቀረበ ነው ያለው እንገልሻለን እያሉ እያስፈራሩ ነው ያሉት ማለት ነው። ሂጃብሽን ግጥም አድርገሽ አስረሽ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብለሽ የምትናገሪ ስለ ኦርቶዶክስ ነው። ኖ አቁ በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብለሽ ጀምሪ። ካንቺ ጋር ቆማለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የመድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን እንትን እያለ ነው። በእግዚአብሔር እንዴት ናችሁ ኦርቶዶክሶች የት ናችሁ ብለሽ ቅውጥ አይፈቅድም እምነትሽ። አስረግጬ ነው የምነግርሽ፣ አይፈቅድም እምነትሽ። ወደ እምነትሽ ተመለሺ፣ ወደ ቦታሽ ተመለሺ። አሸማ harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. akkam turtan akkam isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture simbirallee haa jiraatu suniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii kootti dabalama. kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. yeroo baay'ee micayyoo kana nama daalaan laala yeroo baay'ee jechuudha. TikTokni ishee immoo yeroo hunda kan irratti gubatu jechuudha. Egaa ani wanta asirratti yeroo baay'ee gaafii natti ta'u maal inni beektanii namoonni baay'een jechuudha. Gaafa faayidaadhaaf dhufanii wantootumti isaan amantaa da'eeffatanii yookaas immoo jechuudha amantaa tokkoof amantaa biraa walitti buusuudhaaf deemanii hedduu takka jechuudha baay'ee tokkoon ajaa'ibsiifadha. Maaliif jennaanii yoo amantaa da'oo godhatanii da'eeffatanii dhufan malee maallaqni hin argamu. akkasuma immoo foolos ta'ee laayikii wantoota barbaadan kamiyyuu argachuu hin danda'anii. ani yeroo baay'ee gaafii natti ta'a namoota baay'eedha jechuudha. isheen immoo jechuudha yeroo baay'ee wanti isheen ajandaa godhattee dhuftu amantaa ortodoksiiti jechuudha. musliima garuu jaaba barattee jirti. garuu immoo yeroo baay'ee jechuudha gaafa tiktoon ishee gubatee ka'ee haaraa banuuf dhuftu maal gooti waanuma ishee hin madaalli yookaas immoo jechuun fakkeenya waan amantaa ishee hin ayyamne achirraa dhaqxee dubbatti beekti. maaliif wantoota akkas akkasiitiin keessattuu ijoolleen keenya immoo jechuudha. ijoolleen keenya ijoolleen ortodoksii jechuudha. gizeeshi waan akkasii dubbattu sana waan amantaa keessa sana jaalattee yookaan amantaa keessa sanaaf iddoo guddaa qabaattee faayidaa bakka walumaa galatti faayidaa isin fayyaduuf maaliif amantaa kiristaanaa yookaan ortodoksii fayyaduu dhufte isinitti fakkaata. garuu isheenii dhimma mataa ishee yookaas ajandaa mataa isheetiif faayidaa dhuunfaa ishee barbaaddetti jechuudha. maaliif jennaan namoonni baay'een argaa jirra amantaa da'oo godhataniiti kan dhufan gaafa faayidaadhaaf dhufan jechuudha. amantaa da'eeffatanii dhufu achii kaanii waan barbaadan hin argatu. kan barbaadan laayikii fooloodha. kanaaf namoonni baay'een achirratti kan dhaqxanii tooni jechuudha akka waan isheen amantaa ortodoksiif iddoo guddaa qabaattee tooni irraa dubbatte isinitti fakkaachuu danda'a. garuu namni akkas akkasii jechuudha dallaalaan yeroo baay'ee jechuudha amantaaf amantaa biraa walitti buusuudhaaf akkasuma ijoollee kiristaanaa fi kan musliimaa walitti buusuudhaaf wantoonni isheen adeemsisan hin jiru. yeroo baay'ee jechuudha wantoota akkas akkasii irraa kan isheen dubbattu jechuudha. kanaaf walumaa galatti ijoollee baay'een hin shawwadamina. ani eenyumtuyyuu maan taane jechuudha namni amantaa da'eeffatee amantaa da'oo godhatee faayidaadhaaf dhufu eenyumayyuu nama sanaa jalqaba irraa yuutuub irraanis yoo ta'e sabiskiraayib irraa qabdan taanaan tiktook irraanis yoo ta'e fooloo irraa qabdan taanaan irraa kaasaa nama sanarraa. maaliifin isin hin jedhe beektu nama sana deebitanii hin agartan hin dhageessan viidiyoon isaa isin biran dhufu yoo akka chaansii namoonni biraa irraallee sheerii du'iitti ta'e isin bira dhufee irra dabarsitu jechuudha. kanaaf walumaa galatti micayyoon kun jalqabaa ijoolleen musliimaa wantootuma kanaan akkasiirraan dogoggora isheetirraan kakka'ee jalqaba duraa irraa fooloo kaafatanii tiktoon ishee jalaa gubatee jechuudha. deebistee bantee yeroo meeqatama banaa jirti. ammuma isuma dheengadda dubbatte kanarratti immoo deebi'ee jalaa gubateera. kanaaf ijoolleen baay'ee shawwadamtanii tooniyyuu obbolaawwan keessan ijoollee musliimaa kan iddoo guddaa qabdaniif akka obboleessaa akka obboleettiitti kan laaltanii hin dhabinaa. sababa nama tokko faayidaa dhuunfaa isaatii fi amantaa da'eeffatee isinitti dhufeef dhugaa isinitti fakkaatina. maaliif micayyoo kana laalamee akkuma isheen irraa dubbatte dhugaa ishee jette maaliif hijaaba marattee jirtaa. garuu immoo kan irraa dubbatte waa'ee amantaa yookaas immoo mana amantaa ortodoksiitirraayi. kanaaf hijaaba sana lafa godhadhuutiin basma aam jedhii kootu gaaf sana anillee sin dhagahaa sin hordofaa jetteen dogoggorteen jedhu micayyoon kun likkiidhuma itti himte yookaas immoo waanuma ta'uu qabu itti himte jechuudha. maaliif gara biraatiin immoo haa ta'u isheen immoo itti fakkaatee tooni yeroo baay'ee nan argaa barumsa mana amantaa ortodoksii irraa gadhiifame yeroo baay'ee irratti du'iitillee goote yeroo baay'ee irratti illee hojjetti. haa ta'u amantaa maaf jaalatte jechuun
akkas immoo maaf dhageeffattee maaliif ishee gammachiisa jechuu hin danda'u. Tarii waan dhageeffatteef qabdi haa dhageeffattu. Dhageeffachuu duratti immoo jechuudha amantaa tokko keessa jirtanuu kan biraa immoo dhageeffachuun hin ayyamamu nama kamiifiyyuu jechuudha. Sanarraa amantaa sana jijjiirrachuu barbaaddi yoo ta'e walumaa galatti amantaa musliima sana ijaaba sana baafattee gara amantaa ortodoksii yookaan immoo mana kiristaanaatti dhufu. Maaliif jennaanii yeroo baay'ee irraa dhageeffatti du'itu gootii sirriitti barumsa waan akkas hin dhageeffatti barumsa mana amantaa ortodoksii irraa gadhiifame jechuudha. Isheen garuu musliima kanaaf gaafii natti ta'e maaliif jennaanii namoonni baay'eenis kanumatu gaafii isaaniiti ta'e. Namni kuni gam tokkoon amantaa biraa fakkaachaa asiin dhufee kana fakkaachaa hin danda'amu. Maaliif jennaan jaalalli waanuma jiru. Obbolummaa namni kamiyyuu jechuudha jaalala obbolummaa maaliif ijoollee kiristaanaa ijoollee ortodoksii jaallatti yookaas immoo namni siin jedhu hin jiru suni waanuma jiru garuu amantaa kan kee maal akkasii ayyamu maal akkasiif hin ayyamne daangaa amantaan kee qabu baruun dirqama. Maaliif gaafa akkasittiin dhuftu kana sun ilaalcha kee yookaan ilaalcha dhuunfaa nama tokkoo ta'uu danda'a. Waan sitti fakkaate waan sammuun kee si ajaje gochuu dandeessa. Kallattii biraatiin gara biraatti fudhatte immoo namoota hedduu akka walitti buusu yookaan namoonni hedduu immoo akka irraa dubbatan beekuu qabda jalqabaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dogoggorri ishee dogoggora guddaadha. Yeroo baay'eedha. Dogoggora miti kun ogguun itti qabee ilaaluun mootu jechuudha. Namni yeroo baay'ee waa'ee amantaa isaa hin taane yookaan amantaa nama biraa da'eeffatee waan isa ilaallanni keessa dhaqee galuu nama faayidaa dhufeen jedhaani. Maaliif jennaa yeroo baay'ee ijoollee hedduun amantaa da'eeffatanii faayidaa dhuunfaa isaaniitiif kan dhufan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een isinitti fakkaate ta'aniyyuu namoota baay'ee jaalattan namoota baay'ee kabajjan yookaas immoo akka obbolummaatitti iddoo guddaa qabdaniif hin dhabina baay'een isaanii jechuudha. Ishee nama maal jettee na sodaachisaa yookaan natti dheekkamaa si ajjeessa jedhaniiti naas faraarra'aa jiranii jette. Laal hin jedhamne immootu viidiyoo kamirra yoo jala galee yeroo laalu viidiyoo ishee sararratti duyitii godhee namni waan akkasii baasee itti dubbate tasumayyuu hin jiru. Gaafa akkas jettu sana maal gochuu isheeti isheen amma akka ijoolleen ortodoksii isheef dhaabbatan akka ishee gargaaran tiktoka ishee gubatellee akka haaraatitti fooloo godhanii akka ishee jabeessaniif maaliif kaam faayidaa dhufte. Isinii galee kanaaf ijoolleen akkasitti yaaddanii toonii jechuudha dabarsitanii jecha darbaa namoota biraa yookaan immoo nama amantaa musliimaa hordofan tokkoon obboleewwan keessan duraan iddoo guddaa qabdanii fi gaafa jechoota tirfii dubbattan maal ta'a deema dubbichi guddatee gara fagootti deemaa jira jechuudha. Kanaaf wantoota akkas akkasiirraa of qusadhaa waan akkas akkasii hin dalaginaa. Maaliif jennaanii nama sana sabiskiraayibis ta'e fooloo irraa kaafadhaan hordofinaa namoota yeroo baay'ee faayidaa dhuunfaa isaatii fi amantaa da'eeffatee dhufu sana jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun immoo hamma akka isheen itti himtetti dhugaa jiru itti himte sirriidha. Namoonni baay'een immoo dogoggorte jechuu ni dandeessan warri amantaa keenya keessa yookaan amantaa ortodoksii keessa jirtanii maaf akkas jetteeni jechuu ni dandeessan jechuu ni qabdi. Maaliif jennaanii isheen nama tokko garuu mootu amantaa sun kan hordofaa jiru nama lakkoofsaan lakkaawaman qofa miti jechuudha. Isinii galee kanaaf gara naanis immootu jechuudha gaafa dhuftu sana ijoollee baay'een keessan amma eeyyeen sirrii gootee bagarra hojjettee maal rakkoo qaba jettan garuu immoo garri warra taqaawaman yookaan warra sirrii miti jedhantu caala. Isinii galee kanaaf sirrii miti waan amantaa isheen ajajne waan amantaa ishee ayyama hin kennineef gochuu hin qabdu. Akkasumas immoo sababa sanaan namoonni hedduu walitti bu'uu hin qaban jedha. Anis akka gama kootti akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Kanaaf baay'een jechuudha ijoollee baay'een waanuma argaa jirru amantaa da'eeffataniiti kan dhufu. Akkasiin godhina obboleewwan kiyya dhugaan isin hin jedha. Ani yeroo baay'ee maalin isin hin jedha hin deddeebi'ee dubbadha. Maallaqumti argamuudhaaf yookaan maallaqa argannaa qofa malee dachee kanarraa hammam jiraadhee maallaqa sana nyaachuu koo beeka jettanii osoo yaaddanii dhugaan isin hin jedha. Fageessitaniitu yaadu irratti jechuudha. Keessi keessanii wantoota baay'ee of dudduuba garagaree madaaluudha jechuudha. Kanaaf jireenyi dachee kanaa jireenya darabaati. Jireenya darabaaf jettanii jireenya keessan galgalaa hin dukkaneessina. Maaliif namni kamiyyuu jechuudha dhuunfaa isaatti amana. Amantiin kan dhuunfate maaliif laphee isaatiif jedhee amana. Yoo dogoggoras hojjete yoo gaaris hojjete
akka hojii isaatiitti namni waan facaafate hammata sila ta'eef kan itti gaafatamu eenyu gaafa namni sun du'ee namni lama namni sadii yookaan warri har'a miidiyaa irratti ishee hordofu yookaas immoo har'a miidiyaa irratti namni sun feemasii ta'ee maamiltoota hedduu qabu gaafa sana eenyu waasiiti ta'a wantoota har'a dalagde sanatti eenyu dhaqee fi tokko keessa kan alagaa fagoo miidiyaa irratti nama isin beekan mititi haadhiif abbaan obboleessi keessan waasii isiniif hin ta'an bakka sanitti jechuudha. Eenyumtu waasii namaaf hin ta'u. Hojii kee ofuma keef deebitee waan facaase sana hammattaa jechuudha. Kanaaf gaafa waan akkasii dalagdanii hammam yoo hin jiraadhen waan birrii kana hamma argachuuf yookaan immoo faayidaa dachee kanarra argachuuf fiigu kana jiraadhee nyaachuu koo beekaa. Akkasumas immoo jireenyi nani jiru kun jireenya darabaa moo namni asirra umurii dheeraa yookaan umurii guutuu walumaa galatti dachee kanarraa hin darbin jiraatee jira. Kan baraabaratti hin duune waaqa tokko qofa jechuudha. Maaliif jennaani eenyumtuyyuu kan baraabaratti darbu waaqan uume qofa. Kanaaf namni foonii eenyumtu ni darba akka waaqayyoon sigaa jedhee ayyama rabbiin kenneefitti jechuudha. Kanaaf amma waaqayyoon ayyamee kenneef sanarratti hoo waan gaarii dalagu maaf waan badaa dalagdan. Maaliif jennaani waan badaa sana har'a ittiin faayidaa dachee kanarraa argachuu dandeenya. Wantoota adda addaa argachuu dandeenya. Garuu mootu faayidaan har'aa suni yeroodhaaf nutti fakkaata malee boruu fi gaafa isin dhukkubsattanii hammam takka qabeenya qabaattaniif hammam takka hojjettanii guuttanii qabaattaniif du'arra isin oolchu jechuudha. Dhukkuba namni kamiyyuu jechuudha waaqayyoon yoo keessa jiraate malee sababa godhee yoo isin fayyise malee birrii qabaattanii yaallamtaniidhaaf hin fayyitan. Kanaaf gaafa wantoota badaa dalaguu jirru duuba saawwa maaltu jira boru maaltu na mudata jedhaati madaala laala. Kanaaf jireenya darabaatiif jettanii obboleewwan keessan akkasumas immoo namoota amantaa biraa keessa jiran amantaa biraatiin walitti hin buusinaadha. Waan gaarii dalagaa. Maaliif waan badaa dalagdanii namni kumni namni miliyoonni isin hordofuurraa waan gaarii dalagdanii namni 10 isin hordofuun gahaadha. Maaliif jennaani barumsa isin dabarsitan sanarraa namni tokko qoftiyyuu barumsa sana fudhate yoo ta'e gahaadha. Maaliif waan gaarii sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf sababa amantaa dayeeffattanii dhuftanii namoota baay'eedhaan maamila argachuu akkasuma immoo waan barbaadan faayidaa yeroo sanaatiif argachuu dandeessanii. Kanaaf jireenya keessan galgalaatitti immoo namni sun dhufee waasiitti isiniif hin ta'u. Eenyumtu iddoo keessa sana bu'eetoni isiniif hin gaafatamu jechuudha. Kanaaf wantoota dubbattanirraa waan hojjettanirraa of qusadhaa. Maaliif keessattuu sa'aatii kana keessa jechuudha argaa jirra ilmi namaa maallaqa argachuudhaa fi miidiyaa irratti wanti inni hin taane wanti inni hin goone hin jiru. Garuu mootu miidiyaan akka abbaan itti fayyadametti gaarummaadhaan yoo itti fayyadamtan waan badaadhaan yoo itti fayyadamtan akka isin itti fayyadamtanitti kanaaf ani akka kootti waan badaadhaan itti fayyadame yookaan waan badaa yookaan waan dhala dhufutti gufuu ta'u waan dhaloota dhufuuf fakkeenya ta'uu hin dandeenya tokko dalagee maamila dheeraa yookaan maamila baay'ee argachuu irratti sirumayyuu namni kamiyyuu na hordofu baatee ani barumsa gahaa sana abbaan barbaadillee dhageeffachuu habaatu waan gaarii sana dabarsee namni nan hordofin hin jedha akka gama kootti jechuudha. Kun ilaalcha nama tokkooti. Kanaaf marti keenyayyuu osoo waan gaarii tokko dalaguudhaaf yaallee keessi keenya ammuma waan badaa dalaguudhaaf ariifatu sanatti waan gaariitti osoo ariifanne inni sun nutti baratee jireenya keenya boruutiif karaa gaarii irra gorraa dhaloota dhufuufillee fakkeenya hedduu keenya darbuu dandeenya jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa namoonni ilaalcha akkasii qabdan ilaalcha akkasiitirraa of qusadhaa. Akkasuma immoo namoonni warroota ilaalcha akkanaa qaban dogoggoraanis ta'e akkasumas osoo beektanis ta'e hordoftan jajjabeessitanii irraa of qusadhaa. Isintu ofitti gufuu isintu dhaloota dhufutti gufuu akka gufuun sun hin banne gufuun sun akkasumatti dhaloota dhufuuf dura dhaabbatee akka itti fufu kan taasisu eenyudha warra jala deemtanii jajjabeessitan warra hordoftan warra harka dhooftanii sanaa jechuudha. Kanaaf nama dogoggora uumu tokkoof yoomiyyuu harka hin dhayinaa. Maaliif jennaanii isinillee wajjumaan karaa irraa gortanii jirtu isinillee wajjumaan karaa rabbii dagataa jirtu jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasii sanarraa of qusadhaa. Maaliif wanti hundumtiyyuu jechuudha baqa amma isin fayyaan isinitti dhaga'amu hamma isinitti tolee yookaan sa'aatii kanatti keessi keessanii gammachuu yookaas immootu jirami namni kamiyyuu namni foonii nyaatee dhugee uffatee gaaf jedhu eenyumtuyyuu akka ofiisaatii alaafinnatii ofiisaatiin of jiraachisuutti fakkaata jechuudha. Kana yeroo isiniin jedhu jireenya isaatirratti waa'ee lubbuu isaatirratti waan ofuma aangoo qabu itti fakkaata. Garuutu
daqiiqaa takka keessatti jechuudha. Sa'aatii tokkoo fi sa'aatii tokko keessatti jechuudha. Kan daqiiqaadhaan garaagarummaa qabu keessatti maaltu akkasiin mudatu maal akka taatan hin beektan. Maaliif jennaan harka Rabbii jirtu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sana keessatti immoo waan gaarii dalaguun baay'ee barbaachisaadhas. Namarraallee waaqarraallee eebba argattu waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan koo yoo dogoggora dhiifama naa godhaadha. Maaliif jennaani namni waan dubbatu hundarraa hin dogoggoru jechuun hin danda'amu hin dogoggora. Maaliif akka ilaalcha isaatti dubbata waan ta'eef ilaalcha nama biraa biratti immoo yoo fudhatame wanti ani amma hoyyoonaa irra haasa'e sun dogoggora qabaachuu danda'a. Namni natti mufattanis jiraachuu dandeessanii. Kanaaf badii koo nan fudhadhaa. Yaada bal'aa namni qabdan koomitii jala naa kaa'aa. Dogoggorri kee kana jedhaa natti himaa irraa nan deebi'an isinin jedhaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isinin jedhaa. Laayik sheer koomentii gochuudhaan walaa jajjabeessinu waan gaarii haa hojjennu waan gaarii haa dalagnuun isinin jedha obboleewwan koo turtii gaarii.